Kunooti boolli. Yaa boon jiru kan keessa. Muko. Akee kun wala asitti awwaalani. Way. Baasanii kaasii. Yaa Rabbi yaa. Injiru Yusuf injiru. Laal diiga. Ni baasne jedhaa. Magga laal diiga. Laal magga laal diiga. Kaleessa baasanii barate viidiyoo kaleessaan agarree. Viidiyoo kaleessa. Dhumarratti ilaalle viidiyoo kaleessa. Viidiyoo kaleessa hanga jala ilaalle yaa hin baasanii. Akkasumatti hubannoon tokko malee numa deemna hedduu barate waan hundayyuu. Kunaan boolla argannaan hin bakka asuma jira reetu wanni ta'e yaa boo. Kaleessa bahee as keessaa baheera mucaan. As keessaa baafamee lakkuu tabba kanarra qabatanii dhufanii asii baasanii. Ajanteen dhufe fibee. Tabba kanatti ol galaniiru. Gadi bee ajanteen. Akkatti maa fiiddanii ati waraana. Akka maa fiiddanii ta'e kasii baasan qaama waan yoo mucaan dhiiga nagartuu boolli kun guutuun dhiiga bichaadha. Waraanatti baatee qabamta suuta jedhee Suleeman. Boolli kun guutuun dhiiga bichaadha bare makkee. Harka diinaa gadi miidhamni mucaan miidhamee. Maallaqaan bitataa jiru. Oromoo mitiitii kana booda jechuudha. Oromoo miti araba bitachuu eegalan jechuudha. Dubbii kana keessa immoo ergan dhufee seeni tasumayyuu amma yoon itti dhiyaadhee quraana tokko banadhe gurra qabatanii iyyaa fiigu. Garuu immoo dudduuba maal godhu waraana nutti bitu. Amma gadi fageenyaan kan eeggatamaa jiru eenyu anaafu Suleeman akka naannoo Yusuuf ittiin dhiyaanneef. Karaan kun jechuudha nutti cuccufamee dhumeera. Bitaa mirgatti karaa deemnu dhabneerra. Kanaan nutti roorrisaa jiru Rabbiin nuuf kadhadhaa isiniin jenna. Akkas jechuun maal ta'enna miti ammallee mee hin deemna jedhe ka'iitii. Miyaasi uummata arabaa kana qabu kunutti ta'e malee Oromoo miti jechuudha. Yusuf baasuu dadhabneetii miti. Uummata arabaatu gufuu nuti ta'ee. Uummata arabaa nutti roorrisaa jiru. Biyya jaraarra jiru jaraa waan jennu hin qabnu jaraan loluuf dandeettii hin qabnu humna hin qabnu. Yoo lolle gaaruma kana keessaayyuu nu baafachiisan. Nu baafachiisan hojjeesuus hin danda'u. Nu hojjeesuu nu danda'anii ammallee hangana soqaa jirru kanaayyuu hafuura isaatu hin dhageenyu hin dhagarru jechuudha. Isaantu nutti gufuu. Biyya kana irratti lafa keenya irratti immoo waan feetan akka feetan hojjechuu hin dandeessan kan jedhu dubbataa turan jechuudha warri arabaa. Biyya jaraa irrattis immoo dhuguma. Amanamummaadhaan gad dhaabbannee waan tokko hojjechuu hin dandeenyu. Kaayyoo keenya milkeessuun hin cima jechuudha. Osoo dachii keenya ta'eeti wanta kamiyyuu raawwachuu dandeenya. Garuu asirrattoo biyya namaa irratti lafa namaa irratti akka feenitti waan feene gochuu hin dandeenya jechuudha. Akka keenya falmachuun nutti jabaata. Tanuu uummanni maallaqaan bitameera. Uummanni erga maallaqa nyaatii lubbuusaa dhaba. Sinii galee kanatu rakkoo nutti ta'e jechuudha. Kanaaf Rabbiin nu kadhadhaa isiniin jenna. Egaa akkuma agartan Rabbi isin faana haa ta'u dhaatti Rabbiin nu kadhadhaa. Rabbiin yeroo gabaabaa inuma baana as keessaa kana booda baanee jennaan immoo furmaanni tokko akka nuuf argamu akka sagalee nuuf taatan biyya kana keessaa illee akka gara tokkotti baannu nu faana dhaabbadhaa isiniin jenna hundumti keessanuu. Maal argi? Waan argite qabda. Jechuun iddoo akka inni fakkaachuu jira beektaa? Jalaa yaala maal jalaa yaata gadi isaa yoo siqin illee alla jaras dafanii nun arganu. As jalaa yaalee gubbarraa itti yaala kun waraana galchu kun uummanni arabaa illee Toophaadii uffatee akka ta'uudhaan qawwee qabatee gubbarraa yaalee jalaan tolchaa Eessaa yaa gadi deebinaa gaddachaalee jalaa yaalee gubbarraa tole yaala. Hayyee Matara magaalaa keessa. Uummanni numaa Oromoo amanuu dadhabdee dhiibboola. Uummanni maallaqa nyaataa jira bara. Hordoftoota Abdallaa faatu gargaaraa jiru. Isaantu gargaaraa jiru bara. Maallaqa gargaaramaa jiran biyya adda addaadha. Uummanni arabaa hooluu rakkoo kana isaan duuka dalaguu danda'u. Maallaqa irraa maal tafa maallaqa jedhee obboleessa ofii ajjeesaa jira bara namni maaf gowwoomta. Maallaqa irraa namni hafu jiru gargoo waan ta'e. Hayyee. Maallaqa irraa eenyutu maallaqa argannaan namaa rafa kun hin jiru bara. Silumayyuu biyya kana keessatti mirga lubbuun jiraachuu hin qabnu. Amma achiin yoo deeme dirreedha waan ta'eef. Hin kuftaaf asirratti ol hin bahi. Dhiisi dhagaa kun siin caba. Amma si yoo diyaana dirreedha dirree. Dhala dhaggeeffadhu. Dhala yaabbate. Kan deebisee jennaan garuu waan asitti himeef deebi'ee waan tokko waan asi gargaaru hin qabu. Hin kufta akka hin taanetti kufta sirra. Beeggadhu Suleeman. Suleeman ni caba dhagaan kun. Hayyee deemi ilaali. Maal argita sana dhaabbattee? Kun waraana gartuu akka jiru. Hollaan isin kootu mee makkee kootu laayina gartaa. Waraanatti maal fuuna nu kan barbaannu Yusuufi garii. Duuba kaa isa bira dhaabbatanii Yusuufitti naannoo barbaanne malee nuti waraana hin barbaannu bara. Nuti waraana hin barbaannu. Waraanni kun maal asii godha? Kumme
waraanni kun nuti garumatti boolla Yusuf jirutti deemnu barbaanna malee waraana wajjin waliin kallattii waraanni jiru barbaannu bar waraana hin qabnu nuuf hirkaa waraana hin qabnu bar waraanatti deemne rukutamuurra waraana irraa gorree naannoodhuma Yusuf jiru deemuudha bar kan barbaannu ati maa walitti deemta jedhatti bari garanni jiru laalufi bari yaa amma akkuma duwwaatti deemte jedhatti baatee qabamuu barbaadde moo rukutamuu barbaadde moo jarri warra meeshaa qabu hay sila kam tufalarre mee kam gooname gaddee fi nuti jaluma kana qabannee tatiin gadee deemna kanatti ol baatee amma achii gaditti waan tokko sichi darbatanii naasuudhaan nu dugdaan asirratti gaddee Yusuf bira ibar Yusuf dhaggeeffadhu of eegdee kaatee dhaabbatu jira natti fakkaate abidda ofirraa buusanii buusanii naabaatutti yaanetu maaliin dhaggeeffadhu takka duukuma nu hajjeesan malee dhaggeeffadhu abidda ofirraa buusanii ka'anii namarraa buusu godha Oromoon digalee abiddi osoo si gubaa jiru dirra kee ofirratti ilaalaa namarraa buusuu hin deemtu bara ani maal fedha jira beektaa kana booda garteemi ofii gadi miidhamtee kaatee Yusufiin barbaaduu hin dandeessu of eeggadhu dursii sana booda immoo Yusufiin barbaannaa siin jedhee duuka dhabamuu naa wayyaa akkatti taa'eetumaan garteemi mataana dhukkubuurra hayyetti deemi waraanatti dhaqqiti dhabamire akkam goone duuba akkanuma deemi itti dhabamire ankaraa makoo kaleessaan deemaati deemi dhaba ana kan danda'etti osoo jarri hin qabatiniin oolee bulee itti dadhabee yoo rabbi Yusufitti na baate Yusufitti ba'a ati akkasumatti deemi waraanatti galire maalitti baatarree gaafa bira ga'e wajjibaan achi gaafa geessu immoo bakka kanaa jira jettee nan himin waanuma hundaaf iyyuu maaliif si hin beekamure namni gaafa rakkatanii hima bar alagaan garaa namaaf illaa akka rakkoo hedduu keessa tareetan waan akkanaa waan lakkee nama namu namni beela ayyaasiin hojjaalu eessan yaalu jaluma kana naannoo lama jidaara jala kana yoo yaane dirreedha bar dirree irratti akkamitti yaani akkamitti wani tabba kana jala naannoo dirree yoo ta'u uummanni tabbarra jira miti am tabbarra jalatti namni nu narguu bar laal okey laal as gubbaa yaadati itti yaane gubbaa miti jala kanaan deemnaan jedhee bar gubbaarra maal gochuu ol baana Yusuf tabbarra jiru bar boolla keessa jira Yusuf boolla keessatti dhabee jira bar tabbarra jiru tabbarra waan barbaadu qabnu asii yaanetta jala kanaan adeemna boo mataa qaqqabataa jira dabbi dheeraadha sachi marquun yaa rabbi utuma di jala kana nyaata bakki naannoo kun naannoo kana shakkeetiin jira bakka kanatti awwala Yusuf naannoo kana shakkeetiin jira bakka naannoo kaameraa irratti naannoo kana fakkaata bakki inni itti qabamee ture sun bakki Abdallaan dhagaatti gaddala boolli guddaa sun naannoo kanatti fakkaata yaa rabbi kunooti boolli yaa bool jiru keessara muko bakkee kun wala asitti awwaalani way baasanii yaa rabbi yaa injiru Yusuf injiru laal diiga ni baasna jedhaa magga laal diiga laal diiga kaleessa baasanii barate viidiyoo kaleessaan agarree viidiyoo kaleessa dubarratti ilaalle viidiyoo viidiyoo kaleessaan qajeela ilaalle yaa hin baasanii akkasumatti hubannoon tokko malee numa deemna hedduu barreessu waan hundayyuu kunaan boolla argannaan hin bakka asuma jiraneetu wanni ta'e yaa boo kaleessa bahee as keessaa baheera mucaan as keessaa baafamee lakkuu tabba kanarra qabatanii dhufalee asii baasanii viidiyoo ajeen ta'e dhufa sibbee tabba kanatti ol galaniiru dafii been ajeen ta'e akkatti maa fiiddanee ati akka maa fiidame ta'e asii baasan qaamma yoo mucaan kun dhiiga nagartuu laal boolli kun guutuun dhiiga bichaadha waraanatti baatee qabamta suuta jedhee Suleeman boolli kun guutuun dhiiga bichaadha bare makkee harka diinaa gallee walii mucaan miidhame harka diinaa gallee walii bo'uurra dursinee walitti himuu wayyaa bara kunoo nagartu boolli kun guutuun dhiiga bichaadha yoo jiraatu baay'ee suuta jedhe hin jarjarin yaaboo mee yoo jiraa isaa ladhamne du'aa isaa agarra yaaboo hindi waa tokko iyyuu hin ta'u lubbuudhaan dhiiga nagartu akka jiru maggee hindi diramaan lubbuudhaan waa tokko iyyuu hin ta'u dhiiga nagartu maggee akka jiru midhaan illee itti kennaan jiran natti fakkaate yaa rabbi egaan kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan kaleessa engaddaa keeriyaa naannoo kanatti argaa turtanii akkasuma hordoftoonni keenya viidiyoo irratti illee kan hubattan hedduun keessan keeriyaan bakka akkatii jirti rakkattee jirti dhaqqabaa jettanii waan baay'ee dubbataa turtan har'a ganamaan erga kaanii adeemsumarra jira tulluu meeqatti marsinee
yoo xiqqaate tulluuwwan as keessa jiru tulluuwwan gurguddaa jechuudha 35-40 olidha. Tulluuwwan gurguddaa kana keessa naannofnee dhufnee naannoo sanatti dhiyaanneerra. Garuu jechuudha as keessaa yeroo kaleessa inni baafamu viidiyoo irratti argeera. Eda jechuudha viidiyoo irratti argee Yusufiin as keessaa baasanii ila asirraan gaara kana qabataniiru jechuudha kaleessa. Eda galgala jechuudha. Sinii galee keeriyyaan naannoo kana turte kun hordofneerra gaa amma dhufne yeroo nu asitti dhiyaanne jennu immoo kun akkasitti baafatan amma immoo waraana marsanii jiru jechuudha. Gubbaa kana keessa Yusufiin dhoksanii waraanaan akka namni tabba kanatti hin dhiyaanne godhanii jiru. Yoo nuyi meeshaa harkaan qabnu ofii keenya harka duwwaa deemna. Galaa harkaan qabnu rakkoon keenya waa tokkoof lama miti. Haala hammaataa keessa jirra. Jarri jechuudha arabaa walii galanii arabni konkolaataadhaan nyaata dhugaatii waa hunda fidaaf waraana fidaaf as keessatti jechuudha. Alana arabni illee kilaashiidhaan jara gargaaruu jalqabe jechuudha. Harka duwwaatti nu hambisaa jiru. Nuti haala akkasii keessa jirra. Kanaaf rabbiin nuuf kadhadhaatiin hin jennu. Egaa akkuma maggeen jedhu gaarallee ummata nu gubbaa jiranii shawwannee jalaan dhufnee jirra jechuudha. Dhufnu asillee hin jiru jechuudha. Inni illee fuudhanii kuchisan jechuudha akkuma agartanii. Keeriyaalleen immoo naannoo kana jirti inshaallah. Egaa boolla kana agarree boolli kun immoo dhuguma bakki too isatti awwaalan dhiiga bichaadha jechuudha naannoon kun akkuma agartan kunoo. Dirqama mootiyyuu keeriyaadhaan wal arguu qabna yaa rabbi keeriyaa wal agarsiisi isiin maal jennaan hin dhabdu icciitii yookaan hin agartee jirti ammallee jaluma deemaa jiraatu hin ooltu isiidhaan osoo wal arganne furmaa tokko sila mootiyyuu nuti ammallee gaara kanatti jennee yoo deemne ummata arabaa bichaadhaas gubbaa qawwee qabataniitiin dhaabbatu jiran nuti amma rakkoo guddaa keessa jirra akka rakkoo tana keessaa baanu du'aayi nu godhaa isiniin jedha akkasuma mootiyyuu isaan faayon faati ummata arabaa mallaqaan bitanii waa hundaayyuu jechuudha makiinaa ofiitiin fidaniif nuti immoo motora lama qofa qabna warra mushawwaraan itti nuuf fidu sunniinuu nuti harka qaqallannee ennaaniin yoo nu dawwallu fagoo jira bakka kanaa jira nuun jechaa jira akkasuma mootiyyuu akka nu gargaartan isiniin jedha. Egaan akkuma beekamu hordoftoota keenya jaragaa yeroo ammaa kanatti faayoo faa kan gargaaraa jiranii hordoftoota isaaniiti. Hordoftoonni isaanii biyyoota hedduudha waan baay'eedhaan isaan bira dhaabbataa jiran. Garuu Yusufiin nama afaaniin tumsu malee nama gama biraatiin tumsu hin argineera. Yusufiin afaanumaan tumsitu malee namni dhugumaan bira dhaabbatee isa gargaaraa jiru hin jiru. Yoo nuyi gama biraatiin maallaqa dhabnullee humna dhabnullee waan hundumaa yoo dhabne qaamaan adeemaa jirra barbaachisa. Aduu kana argaa jirtu yeroo kana keessatti amma yeroon kun yeroo durii aduu kana keessa isaaf jennee dugda keenya gurraachofnee aduu keessa deemaa jirra. Isa argachuu dadhabnullee kanaaf hordoftoonni keenya gadi fageenyaan itti nuuf yaada rabbiin nuuf kadhadhaa isiniin jenna. Egaa akkuma maggeen jira ammallee immoo hordoftoonni keenya dhiifama narraa taate akkasuma warri as keessaa nama beektanii nama akkanaa irratti dawwalaa namni akkanaa sinaa qabu namni rakkoo tanatti jaa'inuman seenu jechuudha. Isaanii miti warra nuti hin beekne qabriidhuma keessatti awwaalanii barkuun qabrii kan nuti hin beekne iyyuu saa'imni kennaa qabriin namaa yoo akka kana gadi fagaataa jiraataa jira jechuudha. Maaliif jennaan rakkoo tanatti seenuun fedhu namni akkasuma ebaluutti dawwala ebaluu raqama ebaluu si erge tokkichi namni akkasitti nutti dhiyaatu hin jiru. Namni amma yeroo kana mallaqaan namatti dhiyaata malee akkanaan rakkoo tanatti nama hojii seenee rakkoo tanurra namni nurraa qoodamu hin jiru. Akkasuma akka nu hubattanii isiniin jedha. Fiigina darga diinaatti galta gurbaan fiigini rakkoo kaleessa keessa turree keessaati baafne sana dagattee ammas qabanii jennaan gadi godhi jalatti dhiyaannetti galta gubbaa kanarratti kan jarri qabanii jiran waraanni maaliif as gubbaa dhaabbataa jira achi gubbaatti olin adeemin abboo keessaan qabu laachi gubbaatti ol baasa taanana waraanatti olin bayinii siin jedhee bar duuba akkam goonare qootiin harka duwwaa deemaa jirtaati qubaaf qabaaddu malee yoo haga fedhe yoo haga fedhe akkuma taatu yoo taate iyyuu harka duwwaa deemtee waraanatti galuu deemta. Barani oluma achi siqeetu maaliif laaluuf bar. Addalaan adeemna nuti naannoo dhumanni jiru quba qabaanna malee ofii keenyaatti baanee qabuufi humna hin qabnuudha bar kana bari malee humna hin qabnu akka namni afaaniin dubbatu miti bar akka namni afaaniin dubbate Abdallaa qabdanii akkanan gootanuu faayoo akkanan gootanuu maaloo akkanan gootanuu jedhu sana miti dubbiin qabamnee jennaan nuti sakaallaa keessa galleerra bakka tokkotti dhumuu keenya wayyaa. Keessatti gaarummaatti waliin gamiinati tasgabbaayyaatuma jala taate yoo waraanni gara tokkotti socho'e itti dhiyaannee yoo jarri Yusufiin akkuma amma nu jalaa fuudhanii kuchisiisan kana kuchisiisanii bar magga yoo itti oyyaanee itti siinee onni hin ta'iyyaa aboo maal taasisatti yoo deemanii gaa maal gochuu dandeenya jechuun amma fakkeenyadha inni bootaa agarree